margi marga ni barin darba ni barin darbu sete barin darba margi kalo margi margu sete margi kalo ni barin darba ni barin darbu sete opsi ballo Dachee Oromiyaa uumamaan tolchee diriirsee dirra isii magariisaan uwwisee jala isii ammoo galaanaan jiisee albuudota qaqqaaliin badhaasee faaya hongoo hin qabne lafa alagaan illee halaalaa ilaalee ija isaa irra buusee itti hamuummatu taasiseettiin uumeera. Biyyeen lafa Oromiyaa sanyii midhaan gosa kamiinuu qottee yoo itti facaafte ooyiruu waaqii hin beekne akka saataadhitti tola mirgitee ayetuun okolee guuttee maatii cufa soortee ollas beela baafti. Oomishni maarameen dhumne gumbii guutee kan bara darbe alaa galee osoo jalaa hin obbayin waggaan itti naanna'ee asheenni bakka maraa daraaree birraan lammataa itti dhufa. Sabni guddaan garraamii fi gara bal'eessi uummanni Oromoos akkuma dachee isaa arjaa kennee hin ifanne saba fanfannee hin beekne kun qomoo kooti kun ammoo nyaapha jedhee dhala namaa addaan osoo hin fooyin beelaa nyaachisee dheebotaa obaasee kan daaree uwwisee nama loon irraa gu'eef ameessa dabarsee kan deegeef ammoo hirphee handhuuree dallawa isaa guuta. Keessummaa koo ummattee balbala isaa dhufte laafaa fi jabaa simatee isa mana hin qabneef lafa qabu irraa kutee mana ijaaree dachee qonnaa isaa irraa qoodee kennee fi qubsiisee teessisa. Uummanni arjaan bashaashni kun kan yoo bishaan dheebisaa gaafatan aanan budduussee namaaf laatu garuu gaafa inni rakkatee gochoota nama tolcheetiin miidhamee jiruu isaa irraa buqqa'ee alaa fi manni isaa weeraramee dirree irratti gatamee na dhaqqabaa jedhee waywaatutti qomoo isaa malee ormi kaleessa harka isaa irraa nyaatee dhuguun haaratti galfachaatiin ture tokkollee as garagalee isa ni ilaalle. Sabni kun erga gaafa weerara gita bittoota Habashaatiin waanjoo gabrummaa jalatti kufeetii kaasee qabeenyi isaa saamamee mirgi isaa sarbamee biyyuma abbaa isaa irratti roorrifamee akka lammii lammataatti gidirfamaa jiraachuuf dirqameera. Mootummaa wayyaanis erga gaafa aangootti ol baheetii eegalee karoorri inni akka ijootti qabateetiin ol ka'e baay'ina uummata Oromoo salphisuu fi dachee Oromiyaa ammoo kallattii arfaniinuu dhiphisuu akka ta'e gochawwan waggoota 26 uummata Oromoo irratti raawwatamaatiin turan ragaalee waakkii hin qabnedha. Shirri bara 12 darban ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkanii kumaatamaan ajjeessanii kuma hedduu ammoo hidhaan gaadi'anii kaan ammoo biyya abbaa isaa irraa godaansisaa turaniiru. Wayyaanonni kanattis qufuu dadhabnaan umrii aangoo isaanii dheereffachuuf jecha uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwatuuf ifatti gadi ba'anii lola labsuun hawaasa nagaa mana isaatti itti seenanii ajjeesuun gocha gara jabummaa isaanii itti fufaniiru. Mootummaa wayyaanee karaa jaleewwan isaanii kanneen akka abdii illeetti fayyadamuun uummata Oromoo fi Somaalee saboota obbolummaa fi jaalalaan baroota dheeraadhaaf wajjin jiraataa turan addaan baasanii walitti diinoomsuuf maqaa poolisoota addaa naannoo Somaalee jedhamuun loltoota leenjisanii meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhachiisanii hawaasatti bobbaasuun weerara banan. Baatii muddee bara 2016tti godinaalee Oromiyaa kanneen bulchiinsa naannoo Somaaleetti waldaangeessan gama bahaatiin godinaalee Harargee lamaan kibba bahaatiin ammoo godina Baalee Booranaa fi godina Gujii irratti loltoota gaazii wayyaaneetiin tumsamuun ilmaan Oromoo qe'ee isaaniitti itti duuluun jumlaadhaan ajjeesanii dhibbootaan madeessanii manneen jiraattota ibiddaan shidanii barbadeessuun beelladoota uummataa saamaa turaniiru. karaa kallattii kaabaatiin illee loltoota addaa naannoo Affaar jedhaman hidhachiisuun raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee wajjin ta'uudhaan uummata Oromoo Walloo godina addaa Kamisee aanaalee akka Baatee fi kanneen biroo irratti
weerara banuun lubbuu namoota hedduu gaaga'uun qabeenya uummataas ibiddaan barbadeessaniiru. Shiraa fi balaa murni TPLF waahilan isii wajjin ta'uudhaan qindeessaniin lammiileen Oromoo kanneen naannoo Somaalee fi aanaalee daangaa irratti argaman 600,000 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii rakkoo fi gadadoodhaan kaambii qubannaa keessatti dararamaatiin jiru. Weerara kanaan lubbuun namoota qulqulluu gaaga'amuun alattis kanneen hidhattoota addaa naannoo Somaaleetiin ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabamuun du'aa fi jireenyi isaanii osoo hin beekamin dhabaman ammoo waan lakkaa'ameetiin bira ga'amu miti. Lammiileen qabeenyaa fi qe'ee isaanii dhiisanii humnaan dhiibamuun buqqa'anii Oromiyaa iddoowwan garagaratti kaambilee keessa qubatanii jiraniif qalbii isaanii kan gocha sukkanneessaa weerara diinaatiin cabde deebisanii abdii itti horuu fi dandamachiisuudhaaf ilmaan Oromoo gola Oromiyaa guutuu jiranii fi kanneen addunyaa irra facanii jiraachaa jiranis waan qaban cufaanuu bira dhaabbachuun abshirnumatu waliif gaachana jechuun gargaarsaan cinaa dhaabbachaatiin jiru. Gargaarsi hawaasaan walitti guuramee obboleeyyan isaanii jajjabeessuuf taasifamaatiin jiru kunis aangawoota wayyaanee ka'umsa badii kanaatiif adda duree ta'aniif bu'oo mataa itti ta'uun akka lammiif hin birmanneef sakaallaa fi gufuu balbala duraa ta'uun shuftummaa isaanii irratti cichuun hawaasa bal'aa goolaatiin jiru. Uummanni Oromoo roga maraan gargaarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee garagaraa walitti guuree wayitii ilmaan Oromoo buqqaan kanneen kaambii isaan jiranitti malanii jajjabeessuuf deemanitti loltoonni agaazii karaa irratti bahanii daandiitti cufuun gargaarsa isaan qabatanii deemaa turanis harkaa saamuun sochii uummataa ugguraa turaniiru. Mootummaa wayyaanee shira ofii isaaniitii shiraniin jeneraalota TPLFtiin qindaa'uun loltoota poolisoota addaa naannoo Somaalee jedhaman meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhachiisuun uummata nagaatti duulchisanii weeraraa turaniiru ammas itti jiru. Dhugaa lafa jirtu tana moggatti dhiisuun weerar kana wal dhiddeessa saboota lamaanii fakkeessuun warrummaan shira kana abbummaan gaggeessaatiin turan dhimma keessan jaarsummaadhaan isiniif xumura jechuun ji'oota muraasaan dura maqaa walii galtee nageenya jedhuun bulchitoota naannoo lamaanii walitti fiduun manguddummaa wayyaanotaatiin walii galteen jedhame mallattaa'eetiin ture. Haa ta'u garuu nagaa waaraan bu'ee hawaasni tasgabbii argata jedhamee yaadamullee osoo qalamni mallattoo saniituu hin qoorin lubbuun ilmaan Oromoo hedduun rasaasa loltoota sirnichaatiin ajjeefamuun hanga guyyaa har'aatti illee itti fufeera. Mootummaan kun mootummaa eegee baandiraa takkaan buluu jiran akka makalaakaan jiran akka federaala jiran osoo beekuu uummata ajjeesaati jira malee akkamitti mootummaan eegee baandiraa takkaan bulle Itoophiyaa biyya alaa hin jirru Itoophiyaa keessa jirra uummata Oromoodhaa kan agartee akka fixaa jiran Itoophiyaa irraa Itoophiyaatti akkamitti godaansuu danda'e. Shiroonni gurguddoon aangawoota wayyaaneetiin hojjetamaa turan galiin uummata buqqa'ee kana deebisanii dhaabuudhaaf sassaabamaatiin ture karaa dhaabbata Itiyoo Telekoomiinis akka guuramuuf hawaasni deeggarsa akka godhuuf karaa SMS'tiin walitti qabuuf akkaawuntiin baankilee garagaratti banamee uummanni arjoomuu wayittii eegalanitti murnoota TPLF keessaa tokko kan ta'e namni Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhamu galiin karaa karaan guuramaatiin ture ajaja isaatiin kan uggurame ta'uu beekameera.
Hangamillee dhibbaaleen hedduun gama mootummaa wayyaaneetiin hammachaa dhufanis uummanni Oromoo osoo abdiin kutatin tokkummaadhaan ka'ee lammii isaa gargaaruu irraa of duubatti hin deebine. Gochoonni diinaan raawwatamaatiin turan hawaasa keenya haamilee osoo hin cabsin fageenya irraa amna dheeraa deemanii dhaquun kaambilee lammiileen itti qubatanitti qaamaan argamuudhaan qomotti abdii horanii haamilee isaanii ijaaruun abdii jireenyaatiif onnachiisaatiin jiru. Silagatiin uummata Oromoo biyyattii kana keessatti kana ta'uun qabu ture. Warra nu harkaa nyaatee kunu nyaate, warra nu harkaa dhugee kunu dhugee, dhiiga keenya dhugee. Waa tokko ragaa sinii ba'a. Kaleessi har'a miti, har'i kaleessa miti. Gaafa Harargeetti luka cabsan Wallaggatu okkola. Gaafa Ambootti ajjeesan Shaashamanneetu gumaa ba'a. Uummanni Oromoo durirraa kaasee biyyattii kana keessatti waan inni ta'aa dhufe Oromoodhaaf haaraa miti. Oromoodhaaf haaraa miti. Biyya abbaa keenya irratti ajjeefamuun, biyya abbaa keenya irratti hidhamuun, qeef qabeenya keenya irraa biyya abbaa keenya irraa nu godaansisuun nuti namatti darbinee miti. Qee namaaf dhaqnee miti. Qee keenya dhufani. Uummanni Oromoo immoo uummata Oromoo fi Oromiyaa irraa miti, daangaa Oromiyaa irraa miti, daangaa Itoophiyaa irraa iyyuu diina tiksaa ture. Daangaan Itoophiyaan guutuun ishii otoo lafti gadi fageenyaan qotame lafee Oromootu ba'a. Daangaa Itoophiyaa tiksuuf jecha. Wayitii dhalattoonni Oromoo 600,000 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii rakkachaa jiran kanatti mootummaan federaalaas ta'ee sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessatti dalagatanii abbaa qabeenyaa ta'uun dachaan duroomanis yoo namoota muraasa yookiin abbootii qabeenyaa hagootaanii alatti gargaarsi buqqaatota kanaaf isaan godhan tokkollee hin jiru. Garuu wayitii balaan kosii yookiin balfa waggoota dheeraadhaaf magaalaa Finfinnee bakka Qoshee jedhamutti tuulameetiin ture sigigaatee lubbuu namoota hedduu galaafatee manneen jiraattota mancaase sanatti mootummaan federaalaa fi sabaaf sablammoonni biyyattii biyya keessaaf alattis hundeen socho'anii miidhamtootaaf birmataatiin turaniiru. Gaafa uummanni Oromoo miidhamee akka maletti jiru kanatti garuu hunduu gurra cufatee akka sirbatti ilaaluuf filataniiru. Inni dhiyoo jiru osoo arguu akka homtuu hin uumamnetti callisuu filatus ilmaan Oromoo baroota dheeraadhaaf saba isaanii irraa fagaatanii eenyummaan isaanii dhokachuun jiraachaatiin turan Oromoonni raayyaaf Walloo lafa fagoo irraa kaanii lagaa fi gaara hedduu qaxxaamuruun gara Oromiyaatti imalanii kaambilee qubattoonni keessatti argaman dhaquun lammiilee isaanii ijaan arganii miira gaddaa fi gammachuun wal makeen ejji isaanii imimmaan lolaasaa lammii isaanii argutti gammadanii imimmaaniin miira isaanii to'achuu dadhaban. Miiga Oromoo raayyaati. Mataa keessan fanaakaloo keessan kana dhageenye fayyaa keessan dhageenye isin laaluuf dhufne. Miidhama keessan boonyee waan qabannee dhufne qabnu ijaan sin laallee deebi'uuf dhufne Oromoo raayyaa. Ummata Oromoodhaa laaluu dhufne konkolaataa qobanne abasaa Saalihaa kottaa itti silkiin iddoite silkiin hin dhufne ummati Oromoo laaluudhaaf ummata keenya laaluudhaaf. Dukkana hammana hammaatu kana keessatti deeggarsa aartistii Saalihaa Saamiitiin laga akkam keessa seennee gaara akkam keessa ceenee Oromoota raayyaa wanni isiniif finneef miliyoona qabannee miti. Tokkummaa uummata Oromoo akka cimsinuuf. Ammas raayyiin isinuma wajjin jirra. Ammas jirra. Ammas tokkodha. Ammas Oromoon tokkodha. Ilmaan Oromoo shiraa fi danqaan diinaa osoo isaaniin daangessin cabsanii keessa darbuun lammii ofii waan qabaniin jajjabeessuu itti fufan. Jilli abbootii gadaatii fi abbootii amantaa, jilli artistoota Oromoo hangafootaa fi dhaloota qubeetiin durfame, abbootii qabeenyaa Oromoo, hayyootaa fi hojjettoonni mootummaa seektaroota garaagaraa akkasumas hawaasni Oromoo Oromiyaa roga cufaarraa lammiilee keenya jajjabeessuuf guyyaa irraa achitti argamuun abdii itti horaatiin jiru. Erga isin guyyaa gaafa rakkoon kun isinirra geesserraa eegalee rakkoon teessan akka madaa jilbaatitti gadi taa'uuf ol ka'u nu dhoowwitee jirti. Jireenyi nuti jiraachaa jirru
jireenyi nuti jiraachaa jirru mana ho'aa keessa jiraanna malee akkuma isinitti qorreessanitti akkuma isinitti hammaatessanitti nuti hammaattee jirti. Hanga dhumaatitti hanga isin rakkoo sana keessaa baasanitti illee nuti isin faana jirra. Rakkoon tu hammateet illee rakkoo jabduu jibbisiistuu seenaa keessatti illee fokkattuu haa taatu malee rakkoo isinirra gahe kanaan yeroo hedduuf waggoota hedduuf jaarraa hedduuf tokkummaan ilmaan Oromoo dhabamee rakkoo keessa akka turre hundi keenyayyuu hin beekamu. Tokkummaa dhabuun ilmaan Oromoo akka dhukkuba naqarsaatitti uummata keenya dararaa tureera. Har'a dawaan naqarsaa argamee sababa keessaniif tokkummaan ilmaan Oromoo deebi'ee bakkatti dhufee jira. Isin warra seenaati. Galmee seenaa keessatti barabaraan yaadatamti. Lammiilee buqqaan kanneen deebisanii qubsiisuuf koreen gargaarsaa fi lammiilee deebisanii dandamachiisuu kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarames yeroo dhiyootti kaambii amma keessa jiran kana keessaa baasuun gara lafa wayyaa qabdutti geessuun qubsiisuuf qophii xumuranii akka jiranis waadaa galaniiru. Koreen kun amma mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin akkasiin asii kaatanii yoo baay'ate torbanuma sadii keessatti iddoo isin barbaaddeetti geessee isin qubachiisuuf hojjetaa jira. Haa ta'u garuu gama mootummaa federaalaa fi jalee isaanii abdii illeetiin uummanni kun bakkuma irraa lubbuu isaanii baraarfachuuf jecha dheessanii dhufanitti deebi'uu qabu jechuun asiin dura miidiyaalee harkaa qabaniin irratti haasa'aa turaniiru. Karaa biraatiin ammoo muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny walitti bu'iinsa dhalate kanaaf namoonni harka keessaa qaban jedhamanii shakkaman gama lameen irraayyuu seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jechuun dubbateetiin ture. Haa ta'u garuu akka dhiyeenya kana ministeerri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo dubbatanitti gama bulchiinsa mootummaa Oromiyaa irraa namoota walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban jedhamaniitiin shakkaman keessaa namoonni 98 to'annaa seeraa jala kan oolfaman ta'uu ibsuun gama bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaaleetiin garuu namoota gocha kanaan shakkaman to'annaa seeraa jala oolchuuf fedhinnaan kan hin jirre ta'uu himuun hanga ammatti naannoo Sumaalee irraa namoonni 5 qofti kan to'annaa jala oolan ta'uu gabaasa kanarratti eerameera. Oromiyaatiin immoo tarkaanfiin fudhatame jajjabeessaa waan tureef tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatameedha. Poolisiin federaalaas kan gabaase. Karaa mootummaa naannoo Sumaalees immoo bifuma wal fakkaatuun rakkoo kan uumanii amma moonaatti illee warri adda baafamanis ta'ee warri to'annaa jala oolanii tarkaanfii federaal poolisiitiin godhameedha malee karaa poolisii naannoo Sumaalee yookiis qaama nageenyaa mootummaa naannoo Sumaaleetiin namni tokko illee to'annaa jala akka hin oolleedha gabaasii federaal poolisiin dhiyeesse kan argisiisu. Sitango